زيادة رب زيادة نديزيزو الله يساعدك الله يساعدك. أبشر ما كيشا. Inshallah, insomma, video in cucina o l'insegno un degno come. Capisci corti che per bisogna No, la casa sontane si jamar abba warra ke jecho namni alma abba warra nama yo jolleri yo te isa fidatu barbade guya kana unama kana fidu barbada qoppaay jede dura sitti masigale Habibti mal taate jireenya kana qalalla gootee jiraatta. Shunkurtii gabbaaseetuma waliin kash gootee waliin kash gootee gootee nyaata maal rakkoon. Jireenya kana simple godhee jiraachuu jaaladhaan ni beektaa akkatti ol tuuluun jaaladhu. Laal dhiirti teenya dhiirti Oromoodhaa kophatti si gargaarti hogguu dhiirti biran jirre si gargaara waa hunda hoggaa keessummaa wayii arge fiinta san taa'ee achi si gallallabee nyaata fidi buna fidi maarree fidi achi si gallallaba laazima. Sumbar eeruu keessatti dura kurtachi. Sumbar eeruu keessatti malee mana keessa taa'ee shina nyaata fidi maakii hee shaalla. والله لازم لا يونا منا إيجي والله لازم أنا مالك يجي أنا نسقلي والفودنا دبتي خبر برادة في ترانجون سيني تيجي سجتشان بارا يونا منا إيجي لا سوده نتي يوم دبتي منا كي ستفا وام برانسي فيدا دندو منا دلقتو منا مدامو كنا ولا دمني شو إيجي سيسانين دندوان سوده يودو الله يسعدك بالله. Abbootii keenyatu akkana barhaadha warraa ofii jechuun yeroo keessummaan nama bira jiru bakka ofii ajajuu barbaadan malee namarra tolii gadi wannoo jechuuf akka keenyatti ilaalla maakii yoo ati kaatee keessummaa duratti olii gadi deddeemte olii gadi waa fuffuuta akka xiqqeenna wayiitti ilaallama sii galee laaziminni bakkuma taa'u sanitti aadee beliyyoo waa saanfindi kaasiin jedha ishee abii biyyattii asumatti geessitaati. No, akkasuma isin qofa biratti osoo hin ta'in akkasuma ta'uu qaba fakkeenyaaf dhiirti gaafa saayibisee akkasuma ta'uu qaba ure jechuun si olii fi fiiguun qabu sheemidha akkas taa'eetuma jechuun dhaqa jaartii baay'isabee bika sanitti gaafa saayiboota fidu jaartii akkamii akka qabu garsiisuufaa fedhanii beektaa akkamitti isa nama kunuunsituu simnaa garsiisuufaa barbaada sanfiiti ajajee bakka jechuun bakka aangoo wayiin jira miti akkas fedha jechuun lat jettee gaafa achi Maakii dhagee mudannoo takkaan siima dhagee gaafaan dura biyya sana dhufee waan hin ta'in siima dhagee firraa eegee waan akkasiisan ani biyya sana dhufee xiqqoo santura gabultiin beekuu dhufee heerume abbaa mana kiyyaa haara dhufa fuunee torbaan tokko naaf inni keessummaan fidee dhufa laa waliin fuune wal fuunee gandirama wal fuune biyya sana keessummaa gandirama mana kireeffanne gana awgusin dhufee haara ani kaa wal godhannee dalagaa deemuu kiyyaan amma nyaata godii naan jee nama hedduu dhufu jira nyaata godii mana saahiba isaati nyaata godii naan jee mana saahiba isaa kana keessa meeshaan hin jirtu waan nyaatatti godhan paastaa abba lamaa fi barbaree jira bakka waan biraan jirtu. Fidii kana nyaata kana gaa waan mimmeessu jiraami godhi jennaan paastaa kayya biddarra kaa'ee distiinis takkumaa fi takka xiqqoo takkaa jira. Sanitti paastaa biddarra kaa'ee paastaan bilchaatee shuuroo ta'e paastaan biraa mana keessa jiru inni silkeen kaasu. Isuma jara kaya kan jenne garu. Isaan oggusna harkan ganaa nan beekan. Silkii itti bilbila inni silkeen kaasu. Guyyaan jimmata masgiida jiran. Paastaa godhi jedhanii na biraa deeman. Nama wajjin fuudhee masgiidarra akkamaa godhure. Paastaan ibiddarra keenyaan biyya tana dhufee haaree. Paastaa kamtu dafee bilchaataa kamtu dafee kanaan beekan. Waan ammaas itti irraa miichan dhabe paastaa ibiddarra kaayeef gaa. Paastaa walitti didee akka babbaa kiyyaa ta'u. Amma gizee masgiidaa dhufan mee nyaanni gootee naan jeeqa kunoo kanaan jeen hay nyaanni paastaa adda bahuu dhiisi ni shuure yoo akkasuma Harqama. Walitti markitee. shurba yoo akkanuma malaaqaan qotanii nyaatanii achi adda bahuu dhiisi adda bahuu hin deemu azaana salaatamee dhufe namni tattaa anaa nan beeku inni nan beeku kan nyaata godhuu beeku ummataa nan beeku.
Akkam battiin uummata kana dura kaa'ee nyaata kan. Waa kan gooti. Hayi wala akkam goote akka fedhe godharee maal laanqee akkasiin nyaata san firraa achi keenyee kanarraa deemee nyaata biraa fidee fi nyaachise. Yaaba dubbiin san garaana nyaattee amma deemee mana kireeffadhee dalagadhee as deebi'ee laaliin jeen guyyaa akkanaa saayibboottan keessan guutuu walitti qabinaa fidiin jeen warra gaafa sanis san wallaahi siin jee ilkee isaa beetiin laal alaa hisaaba kiyyarratti laal eegaan asii tarrise ilaa ulaa afaan itti nyaata tarrise yaame gaaboo Akkasii. warri gaafa san qeensa ol kattaa'ee jaartisaa nyaata haasawan san akkasin naa quuddan hayyaa bumti iyyuu matanaa gaafa san shuuroo isee baastaa isuma akkasi shuuree isee janii Barka saayii. osoo ittiin qophaa'e Siyaasa waliin. Maaki nyaanni ati yeroo baay'ee dalaydoo maali? Bakka akkasitti tolu osoo nyaata kana dalagadhee nyaadhee kaati jettu. Amma Arruusa gisee diidama yoo hin jibbu. Guyyatti gisee. Inshaallah yeroon teenyaa fi yeroon teessan taa'ammaa tun garaagaraa yeroon teessan feetan isin wajji seentanii gootanii nuti yaabbaan mana keenya booroo taa'ee nu eeguu ture dinqa ol beechira taa'ee harka dhiqatee taa'a keessan kun shaatira isinii wajji gabbaa wayii godha yeroon teenyaa fi teessan takkaa miti. no isin jaarsaaf hin jenne bar Muniira amma maal godhadhaa jettee malee. Jechuu annumaan jee. Annumaan jee. Biddeenni tokkoffaa wafcoo dhaqa. Na caqasi biddeenni tokkoffaa wafcoo dhaqa midhaan sun ni daakama. Wafcoon gubdee gabbaasti. Sanbooda bishaan tanfaa itti naqama. Ni affeelama. Sanbooda haareetti buhaawa. Ni bilchaata. Sanbooda furanii ibidda jala ciisanii ibiddarra naqan. Ifiifuu 77 bilchaate. Garaa kee keessa hoggaa dhufe mee maal si fayyada? Maal si fayyada? Bakka 77 bilchaatee bilchaatan irraa deemee jira. Wallahi. Muniira callisi. Dubar dhaggeeffadhu. Wanta bilchaatu wanta jechuun wanta akka salaxaa muduraa faatu diras viitaamina hedduu qaba malee wanti ibidda keessa galfame hedduun isaa bar wanta akka lukkuu qurxummii minaaman yoo hin ta'in bar diras viitaamina hin qabani bar. Amma waa hunda caalaa waan viitaamina qabu maali yoo jette qurxummiidha. Halluunni amma sirriitti qaba maali? Lambar 1 amma ilma namaatiif qurxummii takka ji waan takkaa jira qop yoo beekte afaan faranjitti Zubeer moo maal janiin waan siyyoon nyaate lukkuun biyya kana tallaajaa teessi dawaan bilchaatti kana hundaa fi garagalchanii tuma ta'anii asii ittiin gabbaddaa ittiin bareedaa osoo hin taane biddeena jala ciisanii fi gallakkisanii hangaan dhurtichi baatu takka mudhiidhiif kutanii garaa guutisee deemu. Faayidaan qabu kuni wallahi waan xiqqoo hafiifa qaama keessanii dawaa qabdu nyaaddaa bakka maali garaa ibduroo ofan biddeenaan nyaf yaadni yoo nama kuta asin nama wudhee biddeenni hidda yaadaa si cufa biddeenni hidda yaadaa wallahi biiti keenya silaa Wanti akka biddeeni iyyuu jiru Muniira wallahi. Wallahi ummanni Itoophiyaa guutuutti si galabbatiin Oromoo bira kutee gabbaatee biddeena dhaabaa jiru. wallahi haana gaddeebisanii anaa onfi godheef biddeena biraa dhiisa wallahi Faahimaan kee qabaddu saana qaqqabdu biddeena dhiisaa paasta galaa jemee bakka chaalenjii bareedaadha akkasii galabbatan namni hundinuu. Baramma yoo dhiisaa jee mootummaan godhanii beeksisa baasee hin dhiisan itti an duraa hiikkame biddeena malee ruusni bakka hin ga'u itti guuranii akka kiisha maqaddatti kennitti itti tan Warri Itoophiyaa guutuun barboo yoo akka garaa keessa dhiitte bari Habibti warra Itoophiyaa bara amma namni akkasuma garaa keessa dheerinaan bari garaa keessaa jarsoo fa'aa dubbata jaan biddeeni haa duraanii fi biddeeni. Jireenyi naqaalii namni waan biraatiin ta'e biddeena kana buusaan hin jee uummanni garaan fayyaa gobororri Itoophiyaa kun irra laayinaami. Biddeena waan nyaatu fedhaniif ni beektaa. Biddeen ruusni goggoga paastaan kun goggoga gogguu nyaattes kafiifa garaa keessatti biddeenni ni ulfaata itti naqee deemaani. No wallahi biddeeni ni ulfaatu wanni akka biddeeni iyyuu jiru sii galee. Wallahi ni ulfaata gogguu wati itti naqan waliin ni ulfaata wallahi. La dhageetta ana akka kiyyaatti wanti jedhu laal
dubartii sana fi dubartii waan takka hin beeknetu biddeen dalaguu jibba malee biddeen waan baay'ee barbaachisa si galee muuxannoo addaa barbaachisa ruuza dalaguu fi paasta dalaguu fi makroonii dalaguun bar suugoo bichaatti dalaydaa bishaaniin daffista makroonii paastatti na itaa dhumatee jira biddeen ammoo dalagaa baay'ee si barbaachisa waan baay'ee dalayda si galee. Okay, amma biddeen paastaa jidduutti wal dorgomaa. Amma biddeena beeku jechuun dhugaa sitti hin fakkaatin biddeena midhaan fiddee nuti akka aadaa Harargeetti ficaafinnee jiisnee ganaannee xiqqishoo irraa murree ganaannee keessatti gad darbinee jiisnee dhuumnee sanboota biddeenatti gicha si galteemma ni agarra buusullee baannu as deebimmaas akka haarettis haatimitii akka amaarattis biddeena wabcoo geessitee fiddee jiistee bulchitee ganama hogguu buusuu deemtu bishaan danfistee baarratti itti gannayta bukeeffattee itti qicuudha maali waan xaaxaan isa barbaachisu maali fakkeenyaaf xaaxa qaba paastaa immoo yoo taate paastaa affeeltee suugoo ajaa'ibaa tana diqqaannaa fi kana itti gootee salataa ajaa'ibaa itti cirtee bakka sani dhiyeessuun paastaan hojii guddaa si barbaachisa ruusni hojii guddaa si barbaachisa. By the way, biddeena jechuun mooyaa gaafata gizee buustuu ka fuudhee lalaasiin keeniyaan qaxxaamuree yama si geessu faatu jira ka asiin biddeen yoo buustu ka akkana godhee biddeen yoo nan beeku san imala qayamanii buustuu si gaafataman tateeti. Ana ma qiyyasan imma jallaasanii wal qiyya jallaasanii mala maayikii an qiyya qamma sin kutee akkasitti asiin akkana laal laaboraatoorii akkasi maareegaa maareetoorii san fiigee asin jallatu sana qiyyamma wal qixaan beeku dhuguma siiti boleetin tiyya rakkoo qamaa Muniira biyya jirtaa mi'ati. naam biyyan jiru bakka biyyan jiru lubbu Muniiraan jechuun biddeena joogaan buustii mastiina san ta'in irra ganna hidhee jechuun akkana godhanii wal qixxeessan san kan maxxashaa kan biyyaara baasanii bakka Muniiraan. Sadiin beekee akkana godhanii akka irra oofan sanniin beeku. Joogaan irra ganna hidhee biddeena biyyaara baasa kun jira maxxashaa akkana godhanii ifi diriira jechuudha. Kumbar biddeena miti san barnee ijoolleen daa'imni hin gooti bara. Akkanatti mastiidhaan. Saniin beekamaan ta'e. Sina suni nama meeqatu nyaatamu? Shani jaayyuu nama qobsiti. Eega nyaachuun isin irraa lola biddeena mana buufadhaa reesin. Rabbi jeeti amma anta kitti tana jee lubbuma takkitti tiyya tanaaf jee jiisee buusee maa habibti abaarsi narra gale hayi. Tokki ni ulfaadhaan. Biddeena dhiisiree. Dhiisi biddeena dhiisi. Yaraan fichisiifadha malee. Uummateetti na ergi xaafii daakii. Gizeen dhufu sii fidee dhufu. Biddeena qabuu qonni dhufuu deemtaa? Yes, ati kuman qabdu. Wallahi jee. Yoo dhufu dhugaa rabbii natti himi suudii irraa waan hin barbaadutu jira. Si ergadha. Sittiin ergaa jechuudha. Ati sasiin himnee dhiyootan aanaan dhufuuf hin deema barjaa teen ta'uu jira. Gaggeessaa hundi nagarre. Warri suudii akka wallahi gaggeessaa hundi gizee naa godhanii nagarre. Amma deemtu achitti jireenya asirratti nagartu. Ani iyyuu barsaniif gaafadhe. Yoom dhufu deemte dhugaa rabbii waan barbaadu jira. Yoom dhuftaa? Natti himi wallahi. Ati torban tokko. Waay. Torban tokko booda. Torban tokko okay bakka ay bareeda akkas taara wallahi waan nafitu jira sittiin hima. Suudi irraa waan barbaadu. Abshir wallahi. Qoy an kan jiru. Irra qaachuu qabda. Kireema sanii fi hadheera waliin baxaabbattee qaama kee shaa gootee gubbarra dhaabbachuu baannaan hayi. Haa taatee. Muniira dhugaa laayitiin barfaniidha banagaraachin laay. Muniira. Jara keenya dhugamoo dhugaa miti mee dhugamoo dhugaa miti warra hoomantiidhaa isin dubbiin tiyyatu dhuguma rabbitti. No barumsa kan nama beekta Muniira wallahi nama baay'eetu jira. Wallahi waan jiraami. Waan safuutillee miti kuni waan barumsaati barhaay waan barumsa namaa kan wanti namni hin beekne akkatti baratuuf normaaliidha baay'isawwee. Wallahi. Amma ijoolleen teenya gariin shittooni bitti gizee dibataniif akkatti dibatan hin beekan. Gizee fayyadaman hin beekan. Waan hin beekne takka walirraa barachuun ammas qooqa bareedaadha. Si galteemma amma bu'uura manatti aarfatan malee ifitti aarsanii tan dhaga'inii jira.
بخورة ما إفتي أرسل الرباية ما شمر سومالي غير تتين قدام إفولان كام خان إفولتا سيقولتي ما شتو درن قصر رامباري بخورة وقوس إنجو هندا أجاوا منافر رتتنكين ودي جرا بريدا خموها أصلي كاكيلون كرشي كماري بشاني تجرا واتي كشو هندن تكسي خنن حمس أنا مو فيني تكلم مرة جنان كام قيقنا قوتو جلر إلى هنغري فينسات تسيرو جيسا إلى قويا دي كام قيقون ريحان سايا إلبا بخورة نان أجاهم دي بتقولي بخورة نان اندرن نيتر دابتة سفا بخورة سنا جوتي بخوري ماس نمر رامبو تكولنان أراكودتون بخورة أرجاوا بريدا جرخ كاما كيسين فيدو سان إيران نكدا غبرة أبدا خو بخوري سانتال لجي إيراهاته وجودي ديم تلال خو خرت نما برقطو والله شتو أسينا تيا أمانين جنة ما تيا شتو أسينا تقطي مالين نمنجو namni kenna beeyta waan akkanarratti xiyyeeffannoo godhan beeyta shittoo hin bitatanii yeroo magadi bayan ofitti hin biifanii dhumatee jira bakka. Ani waan si ajaa'ibisu diriirri kiyya gama jalaatiin kan gubaan qabne ni takkata gama jalaa kanaan wallahi diriya meeqaan na jalaa gubate sababa buquuraa kanatti irra dhaabbadee osoo akkana cijoo tuttuquuf hin taane diriya firraa eegaa asirratti hin qabsiisinaa ibidda irra dhaabbaddaa uladdaa maal. gattaawu qabdee ture bar Muniira hin ta'u gattaawu bitira teessa agubadhui Pikiran itu wallahi Muniira fa rabbi Min addaa jiraatan beeyta uffata gabaabaa uffatanii wanni ishii ta'u harkisanuuf hin jiru qilleensi gara deemee adeemu. Akkamitti ta'a qilleensi yoo huccuutiin ukkaamsine yoo huccuutti akkamitti qilleensi mana keessatti aarsitamu ititti aarsita waan ni barbaachisa kan keessa ol suuyitee huccuu gubbaan irra gaddachaastee gubbarratti fooxaa dabalattee waanummaan ta'e akka inni qaama keetiitii fi huccuu keetiitti yaa'uuf malee huccuu gabaabaa uffattee eessatti aarsuufeeti. silaa eessatti aarsan eessa deema aarri Aarri si keessa deema lubbuu. Gudi qabda wallahi Wanni akkuma qaaxii baran akkasii se'u callisaniitu basi'a. Muniiraan tun wallahi ajaa'iba qabda wallahi. Muniira. Si keessa deeman jenne harri ajaa'iba qabda wallahi. Muniira the best yenaan kizakkana guys bakka abboof hin deemaa isinitti haa tolu shi Akkasii jira keenya yema yalla silkii kaasiyaa